Amerikaan waraana Ameerikaa Israa'eel fi Iraaniin doolaara biliyoona 25 dhabde jedhame. Amerikaan waraana Ameerikaa Israa'eel fi Iraaniin hanga ammaatti doolaara biliyoona 25 dhabuun dhagahameera. Reuters hanga olaanaa Pentagon hubeeffachuun akka gabaasetti baasii guddaan kan bahe meeshaalee waraanaatiif ta'uu hubateera. Akka ragaan torbaanota lama dura bahe mul'isutti Iraan waraanichaaf doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 45 baasteetti. Waraanichi eegalee guyyoota 6 keessatti doolaara biliyoona 11 fi tuqaa 3 bahu aangawoonni Pentagon ibsanii turuun kan yaadatamudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump tibbana qabxii marii Iraan waraanichatti xumura gochuuf dhiyeessitetti gammaduu akka hin taane ibsanii turani. Kunis tattaaffii waraanichatti xumura gochuuf taasifamutti gufuu ta'uu ibsameera. Waraanni Ameerikaa Israa'eliif Iraan naannoo baatiiwwan lama lakkoofsise kun dhiyeessii boba'aa danquun qaala'insa boba'aa uumeera. Lubbuun namoota kumaatamaas galaafatameera. Yaaliiwwan haleellaa saayibarii 50 ol fashalaa'an. Baatiiwwan saglan darban keessa yaaliiwwan haleellaa saayibarii 50 ol fashaleessuun danda'ameera jedhan Daarektarri olaantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo Aadde Tigist Hamiid. Bulchiinsa nageenya odeeffannoo yaaliiwwan haleellaa fashaleessuun hojii birmadummaa diijitaalaa eegsisuu gahumsaan baachaa akka jiru gama raawwii hojii baatiiwwan saglan darbanii dhaabbatichaa irratti ibsaniiru. Raawwiin kun mul'ata diijitaala Itoophiyaa 2030 gama milkeessuun nageenya biyyaalessaa mirkaneessuun akkasumas dhiibbaa biyyattiin nageenya saayibariin qabdu gama guddisuutiin hiikaa guddaa qabaachuu ibsaniiru. Baatiiwwan saglan darban keessa haleellaawwan saayibarii dhaabbilee ijootaan irratti aggaamaman guutumatti fashaleessuun akka danda'ame yaadachiisaniiru. Ce'umsa diijitaalaa Itoophiyaa dandeettii ofiin hoogganuu fi hirkattummaa alaa hir'isuuf hojiileen oomishaalee teeknooloojii fi furmaataawwan mandhalee misoomsuuf dhaabbilee garaagaraa hidhachiisuu cimee itti fufuu ragaan dhaabbaticharraa argame ni mul'isa. በ9 ወራት ውስጥ 50 ሺህ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች ከሸፉ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በ9 ወራት ተሰነዘሩ ከ50 ሺህ በላይ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎችን በማክሸፍ የዲጂታል ሉዓላዊነትን የማስጠበቅ ስራውን በብቃት እየተወጣ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ትግስት ሐሚድ ገለጹ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የ2018 ባጀት ዓመት የ9 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱ ገምግሟል። የዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 ስትራቴጂያዊ ራዕይ ከማሳካት ብሔራዊ ደህንነት ከማረጋገጥ እንዲሁም ኢትዮጵያ በሳይበር ደህንነት ዘርፍ ያላትን ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ይበልጥ ከማሳደግ አኳያ አፈጻጸሙ ትልቅ ትርጉም ያለው መሆኑን በግምገማው ተገልጿል። ባለፉት 9 ወራት በአገሪቱ ቁልፍ መሰረተ ልማቶችና ተቋማት ላይ 50155 የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች የተሰነዘሩ ሲሆን ከዚህ መካከል ሰርጎ ገብ ጥቃት በ20601 የጥቃት ሙከራዎች ከፍተኛውን ወይም 41 በመቶ እንደሚሸፍን ተገልጿል። አስተዳደሩ ባደረገው የነቃ የ24 ሰዓት ክትትልና በዘረጋው የላቀ የመከላከያ አቅም ከነዚህ ጥቃቶች ውስጥ 99 በመቶ የሚያሉት ሙሉ በሙሉ መክሸፍ መቻሉ ነው የተገለጸው። ዋና ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ትግስት ሐሚድ በመድረኩ ላይ እንደገለጹት ተቋሙ 99 በመቶ ያህሉን የጥቃት ሙከራ ማክሸፍ መቻሉ የአስተዳደሩን ኦፕሬሽናል ልቀት የሚያሳይ ነው ብለዋል። የሀገሪቱን የዲጂታል ሉዓላዊነት በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም ግዙፍ መሰረተ ልማቶችን በመገንባትና በማስፋፋት ረገድ ስኬታማ ስራዎች መከናወናቸውንም ዋና ዳይሬክተሯ ገልጸዋል። የሀገሪቱን የዲጂታል ሽግግር በራስ አቅም ለማምራትና የውጭ ጥገኝነትን ለመቀነስ ሀገር በቀል የቴክኖሎጂ ምርቶችንና መፍትሄዎችን የማልማትና ለተለያዩ ተቋማት የማስታጠቅ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቅሷል።